jiga Finfinnee fi qabsoo Oromoo. Jigsuun Finfinnee piippiin eegalame qaabannoo koo ijoollummaa natti kaasaa jira. Faanaan markaatoo Kaasaa Gabree yookiin sabaattanyaa kaasee hanga Kookabaa Tsibaa bara 1940 keessa miilan fudhadhe hunda yaadachuun jalqabe. Kuukuu carqii, kuukuu teenisii quncifame, biyyi dirree taphaa, paastee, saambusa, mushbaq, luqwisee, moofoo, kookii dallaa namaa keessaa humnaa fi zabanyaan ari'amuu fi kan kana fakkaatan, akkasumas kan wareegamaa fi ijoollee adamsa jedhamu alaamirroo faan yaadadha. Kana waliin kan ka'an marsaa, golee fi suuqii hedduun jiru. Amma sun hunduu kutanii haalli haaraan dhaloota haaraaf qaabannoo haaraa uumee jireenyi akkuma barame itti fufa. Sanneen jalaan seenaa daa'imman Oromoo dhagaa guddatantu dhufa. Dhumiisa, gubannaa manneetii fi buqqa'insa Diloormaa Dimshaashaa fi Finfinnee Oromiyaa keessatti faalamu bakka Oromoof ulfoo ta'anii jaarraa 19ffaa keessaatu mataatti dhufa. Wanti qabanii fi jiraataniif hundi ni barbadaa'e. Laalan barasii amma himamuun ulfaatadha. Haa ta'u malee kan gaaga'aman dhaloototi itti aanan akka irraanfatan hin barbaadan turan. Waggoota sana hunda booda yoo xinnaate haala tokko tokko irratti daa'immanii fi akaakoo isaanii akka hin irraanfanneef geessanii bakkoota odaan isaanii waliigalaa, kaloo isaanii, hora loon isaanii obaasan, mooraa loonii mana isaaniitti agarsiisu turani. Gadoon qaabannoo jala awwaalamte malee naqamne. Kan haqamtu haaluu fi seenaa jajallisuun otoo hin ta'in yoo horeen jaraa yakka hojjete gaabbuun aagii tufsifatan qofa. Gaagaamtonni waan dabarfatan hedduu qabu. Sabii wallaansoo badiisaa irraa hafuu keessatti dhaalmaa ofii dabarfachuu hin dandeenye akka badetti lakkaawama. Sabii murna uummataa biyya beekamaa, seenaa, aadaa, duudhaa, afaan waloo qabuu fi kan walii ta'uun itti dhagahamu. Qubachuun keessa deebiin qubsiifamuu fi mandar masrataan yookiin ganda uumuun seenaasaa akkamuu gochuu hin danda'u. Gidiraa namoomaa qofa dabala. Laalaan baraarumaa waanallee caalaa ulfaata. Kana gurguddoo juujuu fi kan turree tokko qofti itti mul'atu danda'anii qayyabachuun rakkisaadha. Garaagarummaa hariiroo abbaa tokkee gidduu jirru haala sodaa fi nagaa fi bilisummaa uummataa fuudhaa fi heeruma abbaa tokkee waliin bilisummaa sabaa fi walabummaa gidduu jiru beekuu hanqatu. Finfinnee akka Addis Ababummaatti diiguun tokkoon jiraattotaaf waa'een diigamuu hambaa durii dhiyeenyaa wanti adda addaa itti dhagahamu danda'aa ta'a. Hambaan durii dhagaa dhoqqee sibiila haa ta'anii hambaa duriiti. Ta'us akka waan waggoota 100 ol dhabanii isaan hin gadoochu. Finfinneen Oromoof bakka itti kufuu eegalanii. Booda bakka raayyaan nafxanyaa golee Oromiyaa weeraruun harkan tokkotti garboomsuu fi gabbaarii taasisuuf yabboo irra bobba'u ta'e. Caasjaleen ergasii ijaaramanis kan dur ta'e qaawwa guddaa garaa tokkoon Oromoo onnee qaban keessatti waan dhiiseef yoomuu hin irraanfatamu. Akka waan Finfinnee kiristinnaa kaasanii maqaa jijjiiruu isaan hanqatee maqaa dabalataa biraa hin beekamne kennaniifi Finfinneen seenan keenya jechuun madaa Oromoo irratti soogidda firfirsaa jiru. Yoo mallee Oromoon laamsha'eera jedhanii yaadaniyyuu waaqi karaa yaadamne hojjeta. Jalqaba abbaa duulotaa Minilik irratti tafarii kaase. Sanaan finna kolonii keessatti aangoo waaltessuun hudhaa abbaa lafootaa hedduu ukkaamsaa turee laaffise. Itti aanee sochii qotee bulaa Oromoo warraaqsicha kan sirna nafxanyaa lafarratti hundaa'e bu'uura isaa hawaasomaa fi malbulcha labsoota lafa biyyaa fi magaalaan haleellaa butuchaan hurreessitu itti dhufe. Bu'aa isaa waattataa caalaa kan sammuu qowaa ture. Lafti isaanii harka abbaa lafaa keessaa ba'ee harka finnaa kolonii gale. Akkuma ta'etti Dargii fi hordoftoonni isaa warraaqsa jala dhokatanii impaayiricha oolchan. Wayyaanetti didhaa sirna koloneeffataa nafxanyaa fi fiwudaalizimii bitintiraa jirutu itti dhufe. Yoo caasan jiruu fi ilaalcha isaa jijjiirame malee baraaramuunsaa gaaffii jala kan galu ta'e. Fakkeessaaf sona ce'umsaa tokkotu uumame. Abuut kophaasaa gurmeessuu waan barbaadeef Revolutionary Democracy fi Democratic Developmental State nama locuun hayyama hawaasaa sabgidduun mirgoota heeraa sabootaa, sabaawotaa fi uummattoota duubatti deebisuutu ka'e. Duubatti deebisuu yaaluun isaa aangoo waal ta'e dhabsiisuu qofa otoo hin ta'in barbadaa'uu biyya ofii kan miidhaa jaraa kaaniin ijaarametti geessee yoo makaamessummaan tagaaruu kan hin haalabne ta'eyyuu gorsi malbeekotii yookaan dippiloomaatotii alaa baraaruu hin dandeenye.
Yaaliin isaanii sirna gola tokkicha kan qotee bulaa irratti hundaa'es fiixan hin baane. Jijjiiramni jalqabe bo'oo ofiisaa kan kaasaa qajeeltuu fi harka mul'an irratti hundaa'e waan ta'eef eenyuu burjaajessuu hin danda'u. Sunis qabsoo Oromoon walabummaaf tolchu. Waggoota 50 erga sagantaan malbulchaa ABO ifa ta'ee duuba kanneen Oromoon maal barbaada jedhanii gaafatan jiru. Keessa deebi'uuf gaaffiin Oromoo mirga hiree murteeffannaa isaanii akka hojiirra oolu ala ta'ee hin beeku. Sunis kan danda'amu dirree qabsoo hidhannootti injifatanii yookaan mootummaa koloneeffataa seerawaa ta'e kan Oromoon Oromiyaa irratti moo'aa akka ta'e beeku waliin dhoofsisuuni. Mootummaan akkasii akka Oromoon qabatte kana irratti sagalee isaanii riiferendamiin kennatan walii galu. Bilisummaan malbulcha Oromoo bilisummaa jiraatota Oromiyaa hundaaf iggitii jabaa ta'a. Si'ana fuulduratti kan mul'atu Oromiyaan finnaa of bulchi jedhanii nama sobuudha. Dhugaansaa garuu adda. Inni ammaayyuu bulchaa alagaa jala jira. Irra dibaaf keettoon afaan Oromoo dubbatan bakka bakka kaa'amanii jiru. Murnoonni walbulchaa hedduun PP halagaan akka ijaare haaluun akka Oromoon bulchaa jiru himu. Waajir bulchii keessatti lakkoofsa darbanii mul'atanii tuuta halagaa irraa ilaaluun akka Oromoon leelloo yookiin baalagizee ta'an afarsu. Fakkeenyaaf Biriitaaniyaan kolonoota ishee harka lafa jalaan karaa kolonicha keessaa kan isaanii tumsisanii bulchuu turan. Oromiyaanis bakka bakkatti akkasuma. Kana impaayera Itoophiyaa ijaaruu keessatti Oromoon miltoo ture jedhanii hedduun tumsitooti sun British impaayera bulchuu keessatti miltoo turan akka jechuuti. Askarii fi miltoo gargaraa baafannu. Gurguddoon kaabaa of gowwoomsuu haadhiisanii. Oromoon isaan koloneeffataa ta'anii akka kibba dhufan sirritti beeku. Kaaba koloneeffataa irraa kanneen yaada kennan qaaqa isaanii muuxannoon argatan kibba kolonaawwetti dabarsuu yaalu. Dhugaan biyyi nugusaa Habashaa waan Itoophiyaa sabboonummaa mallattoo sabaa fi seenaa ilaalutti muuxannoo kibbi kolonaawe qabuun adda adda. Hundi humnaan itti fe'ame. Kanaaf jechii fi iyyatii isaanii hundi Habashaa fi tarii kanneen mootummaa gonfoo isaanii jala dur turanii fi seenaa waloo qaban kan cunqursaa fi cunqurfamaa waggoota 150 qofaa fi sanaaf qaaqa hariiroo kibbaa waliin qaban waggoota kanaan wal qixxeessanii qabu. Bilisummaan Oromoo qabaa Habashaa jaarraa olii keessaa ba'uuf gaafatee jira. Qabsaa'eerraafis. Golli guddichi Itoophiyaa abuut gaaffii walabummaa Oromoof ejjennoo Itoophiyaa beekamaa dhiisee fudhachuu caalaa furmaata biraa hin qabu ture. Yoo uummattoonni impaayera Itoophiyaa jala jiran itti fufanii waliin jiraachuu barbaadu taanaan hundi akeeka heera Itoophiyaa keessa jiru kana fudhachuu qabu. Sunis akka haaratti tokkeessoo akka itti uummatan yookaan akka nagaan adda deeman dhoofsisuu jechuudha. Oromoof waggooti 100 darban kan garbummaa, kan gabbaarummaa fi kan gidiraa turanii. Xiinxalli hanga yoonaa ija malbulcheessitoota kaaban Oromoo akka waan qaama finnaa Habashaa tureetti fudhatu waldhabdee kan furu ta'uu hin danda'u. Godina Afrikaa kan akka inni naga qabeessaa fi badhaadhaa ta'u soqama taanaan misha haa ta'u fokkuu darbee irraanfatanii akkaataa sabaawwatii fi uummatootti fedhan ofiin atooman tokkeessoon yookiin akka ollaa dansaatti jiraatan irratti mari'achuudha. Let not elites of the north fool themselves. The Oromo are wide awake that they came south as colonizers. Haalli malbulchaa amma kaneera duraa keessa jira. Yeroo humni beekamaan kan barcuma Minilik to'ate qofa ture. Ammas jijjiiramni warraaqsaa sun hundi ta'ee impaayerichi sirna tokko irraa fakkeessaa federeeshinaatii fi heera sobaa labsamuuyyuu Itoophiyaanota hedduu fi murtii malbeekotaa yookiin dippiloomaatiik sarkilis kan wirtuu to'ate qofatu bulchaadha. Hedduuf jiraachuun finnaa federeeshinaa malbulcha hin qabu. Akka biyya funca kolonummaa keessaa ba'uuf qabsaawaa jiru sadarkaa keessa jiru hubachiisuuf Oromiyaan akka Oromoo qofti hiree ofii murteeffachuu akka danda'an agarsiisuuf humna ofii ijaarrataa jira. Harki hin mul'anne waaqni itti dabalamee diina qilleensi fudhachuuf deema. Kan sanaaf feesisu dhaaba cimaa fi seeraan bulmaata qofa. Kana waliin murteeffannaa Oromoo nagaaf dhudhuma qabaachuu fi walqixxummaan Oromiyaa qofa otoo hin ta'in godinichis bilisaa fi walaba ta'a. Jalqabaa kaasee Oromoon gadaa malee sirna biraa hin beeku ture. Garuu erga alagaan qabamanii sirna hedduun kan Itoophiyaa fi kan garba gamaan wal barsiifamani.
Sirni abbaa gonfoo kana cuucaa jiru isa malee akka sirni biraa hin jirre hedduun isaanii surrii dhiqee isa malee kan hordofan biraa akka hin jirre amansiise. Kanneen garba gamaa waa barii keessa luuxanii galuun addunyaa keessa sirnooti furmaata ta'an biraa akka jiran barsiise. Gurra diinaa irra fagoo qeetti waa'ee gadaa sirna ofii kan walqixxeessaa qooda fudhachiisaa fi qajeeltuu ta'ee dhaga'u. Bara qabama Oromoon booda jalqabaaf sochii malbulchaa Oromoo hunda hammatu ABO ijaarame haalota sanatti ba'e. Sirna ofii leellisuunuu wanti dhahaatan qabatamaan hin turre. Kanaaf fakmishoo beekamaan keessaa tokko finciluun dirqii ture. Dhaaboti malbulchaa fi hawaasoma egeree akka fakmishoo duudhaan qaban hordofan haa abdannu. Irbaala irratti sirna guddifame hanga danda'ame dimokiraatawaa taasisuun yaalamaa ture. Yoo dhaabii Oromoo karaa kanaa waan eeggannu irra ce'ee hamma baasne fudhachuu hin qabnu. Oromoon akka itti of ijaaraniif karaa isaanii jigaa sirna ofii weerartuun barbadeessee jala barbadechaa jiru. Hunduu woboo ABO'n akka itti dhaabasaa keessan gaggeeffatuu fi gootota bobbaasu isumaaf haa dhiifnu. Qabsoo cimaa keettoo diinaa alaa fi keessaa irra aanee ergamsa isaa ba'achuuf tattaafataa jira. Dhaabi kun boona sabichaa fi kallacha qabsoosaa baraatiti. Damboobummaan alaa harka keessa galfachuu yaaluun gurmeessaa keessaa fi nageenya bobbaa waraanaaf hamaa fiduu danda'a. Sunis otoo hin beekin abdiif guca bilisummaa dhaamsuu danda'a. Gosaan, gandaan, amanteen hin baabsinee ta'uusaa hundi eeguufii qaba. Hanga yoona adda bilisummaa Oromoo dhaaba bilisummaa Oromoo walaba ta'e kan garaa uummata isaa keessatti galmaa'ee fi dafqaa fi dhiiga ijoollee isaan eegamu ta'uu haa fudhannu. Ammas woboo ABO'n iddooffama. Dhaaboti Oromoo beekamoon hundi Itoophiyaa biratti galmaawanii isa bulchuuf taraa isaanii eeggatanii jiru. Namuu akkaataa itti qabsaa'uu fi akaakuu bulchaa itti amanu filachuu rakkoon qabu. Gaafin impaayera dimokiraatawuu danda'a hin danda'u jedhu kanaan dura yaalamee kufe. Oromoon maalaa baasuuf dhamaraasu jedhu. Otoo danda'ame tuttuqaa alagaa irraa bilisa kan ta'an humna beekumsaa fi giidoo isaanii qindeessanii odoo adda tokkoon qabsaa'anii ba'eessa ta'aa ture. ABO'n woboo malee ABO isa ganamaa ta'uu hin danda'u. Kalleeyuu danda'us tola gola mo'ataatiin ta'a. Addi bilisummaa Oromoo faalaa diinaa kamuu irraa dhalootan bilisaa fi walabaa. Kana kan borcuu barbaadan jara eenyummaa Oromoo ciccatan qofa. Hanga walabummaa fi bilisummaa isaa deebisee gonfatutti duubatti deebin hin jiru. Kanneen ce'umsa godinichaa nagaatti amanan hundi humna itti dabalame malee Oromoo Itoophiyaa irraa saba addaa akka ta'e fudhachuu qabu. Mootummaan qabates badiisa kana dura irratti ta'eefis gaabbuu fi aagii tufachuu qaba. Kan fedha qabanis fedha tokkeessoo uummachuu yookiin walaboomuu akka danda'amuu fi ummati hundi walqixxee fi mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu akka qaban fudhachuu qabu. Erga Oromiyaan qabamtee kan bulchutti harka jijjiirratan hundi ajjeesuuf tarkaanfii bilisaa qaama jiruu beelatti akka adabaatti dhimma ba'uu manaa fi ooyiruu gubuu saamichaa fi beellada fixuu shaakalaa turan. Hundi isaanii imaammata walfakkaataa dhaabbataa qabu. Innis Oromoo hooggansa ba'eessa dhabsiisuu fi qaroo isaanii adamsanii sirna malbulchaa fi hawaasoma ofiitti dabaluu kan dide balleessuudha. Gamnaa fi jagna hoogganummaaf abdatamaa ture battee urgeessaa gaagama imaammata kolonii dhiyeenyaa keessaa tokko. Batteen kan qabsoo naga qabeessatti amanan keessaa tokko ture. Maqaa fedheenuu hidhannoon haa ta'u nagaan akka piipin obsa hin qabneef batteen beeka. Garuu nama jagnaa fi kaayoo ture. Kanaaf gonkaa kaasaa itti amanee fi akkaataa qabsaa'uu filatirraa takkaa hin mixxiqne. Batteen takkaa qabsoo Oromoof haa ta'u walabummaa Oromiyaatti ciigoo agarsiisee hin beeku. Oromoo hundaaf hoogganummaaf kan abdatamu ture. Kunuunsan kanneen boonaa isaanii fi garaa isaanii piippiif kennan hanga waan haaraa gurguratan yookiin nama ganan qabatanitti ittuma fufa. Hanga alagichi Oromoo hunda callisiisuu fi hin baabsinee yookaan Oromoo hunda qeeratti oofutti sabboonota Oromoo haa ta'anii galtootti irraa hafuuf hin deeman. Gurgurtoonni waan hordoftoota nugusaa Dargii fi Wayyaanee akka isaan irra ga'e qayyabachuuf hagas doofaa hin ta'ani. Yoo piippi sanaan dura buufamuu fi sirni nafxanyaa diigamuu baate makiinaa Oromoo haamu sooruun taraa isaanii ta'a. Gaafas yeroon gaabbuu baannan hiree piippii fi kan isaanii gargar baasuun hin danda'amu. Piippiin makiinaa gardhabaa miira hin qabne boojuu waraanarraa tolfamee surriin dhiqamee Tigraayitti akka dhaadhiyoo yookiin OPDO miidhafame.
lamaan guddichi isaan keessaa dhaadhiyoo fi SDSA turan akka bolola aangoo fi ofittummaa TPLF fiixaan baasaniif ijaaramanii waliin namummaa kan qabu hunda barbadeessaa jiru. Tarii ogeessoti isaan uuman akkaataa isaa fugisiisu yoo qaba ta'e fudhatanii du'an ta'a. Kana malees sanyii isaanii horuu hin dhaaban, uumaa isaaniittuu balaa guddaa fiduu hin dhaabanii. Wal dhabdee godinichaa furuuf PP'n gonkumaa miiltoo ta'uu hin danda'u. Hedduun raatessaa PP fi faalama isaa jala waan jiraniif dirree malbulchaa utuu guutummaatti hin faalin dhaabbachuu qaba. Yoo akka bara nugusaa taliila ta'uu baateyyuu bu'uurri fi kolonummaa fi imaammanni impaayeraa hin jijjiiramne. Kanaaf kanneen hoogganan hundi murna sabaa kamiirraayyuu haa dhufanii raatessaa kolonummaa qabu. Abuut gara mirgoota sabootaa hiree ofii murteeffachuutti dhiyaatee ture. Garuu aangoon duudhaa duubatti harkiseeni. Kanaaf fedhan tokkeessoo uummachuu haa ta'u walabummaa argachuuf furmaata tokkicha kan ta'e murannoo fi dhiibbaa walirraa hin cinne cunqurfamtoota qofa. Oromiyaan akka muummichi ministeeraa Abiyyi jedhetti ammallee bilisa miti. Dhaadhiyoo yookiin PP'n takkaa bilisummaa Oromiyaaf gumaachee hin beeku. Oromiyaan bilisa ta'uu isaa kan labsu keettoo halagaa yookaan galtuu Oromoo otoo hin ta'in Oromoodha. Yoo malee Finfinnee jiguusaaf gidiraan jiraattota irra gahaa jiru isaan gaddisiise, jigi Finfinnee Oromoof taatee isa jalqabaa miti. Inni jalqabaa jara abbaa gonfoon yoo ta'u, inni amma ta'aa jiru kan dimokiraatii fi federaalistii ofiin jedhuuni. Waa'een Finfinnee deebisanii qabachuu waci finciltoota Amaaraa irraa dhufu abjuu nafxanyaa kan gonkaa hin dhugoomne qofa. Abjuu nafxanyaa kan gonkumaa hin dhugoomne qofa. Waggaa 50 darban jaalbiyooti Oromoo mirgaa fi lafa ofirraa qeensaa fi ilkaaniin yoo ta'ellee loluun akka irraa ittisan agarsiisanii jiru. Finfinneen dhalootaan qaama Oromiyaati. Kan Finfinneen kooti jedhu hanga Oromiyaan kooti jedhutti lakkaawama. Ummatoonni godina Amaaraa jedhamu keessaa Agawuu, Oromiyaa fi Tigraay nagaa fi akka ollaa Afrikaanota walii o'an yookaan tokkeessoo uummatanii jiraachuu fi sirnaan irratti dubbachuu qabu. Kana malee eenyummaa isaanii haalaa fi lafaa fi qabeenya isaanii irratti to'annoo akka hin qabaanne dadhabsiisuu fi mirga isaanii hiree ofii murteeffachuu irratti danqaaraa ta'uunii fi sirna nafxanyaa bosose yookiin waan fakkaatu iddoo turetti deebisuu yaaluun gaaga'icha badii ofitti geessuu ta'a. Bilisummaa, walqixxummaa, nagaa fi qajeeltoo jalatti hundi ni lalisu. Kanneen sirna nafxanyaa bososaa deebisanii dhaabuu barbaadan ni hankaaku. Ulfinaa fi surraan gootota kaaniif, walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif, nagaa fi araarri ayyaana abboolii fi aayooliif haa ta'u. Ibsaa Guutamaa, Caamsaa bara 2024.